Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadheen dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin illee qabadheen dhufee jira jechuudha. Baankota keessa immoo akkuma jedhee baankii Qacareen qabadhee dhufa. Guyyaa har'aa baankii Hawaashiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoota 20 karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii Hawaashiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin daganne nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanganumaatti caqasaa isiniin jira. Viidiyoon koo gabaabaadha jechuudha. Keessattuu immoo warroota gara maallaqa biyya keenyatti ergatanii fi faayidaa guddaa qaba jedheen guyyaa hundayyuu qabadheen dhufaa jechuudha. Haa ta'uyyuu malee guyyaa kalee immoo garuu xiqqoolee naannoo jenne waan ta'eef qabadheen dhufne jechuudha. Salphumatti jechaadha guyyaa kalee hin hojjenne jechuudha. Haalli naannoo jenne waan ta'eef hin hojjenne jechaadha. Guyyaa har'aa jechuudha karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii qannasee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kalee jarree laaleen ture garuu hin hojjenne xiqqoo naamijachuu didee jechuudha. Akka viidiyoo waraabu naamijachuu dinnaanan dhiisee malee laalee jiran ture. Qannasee jira jechuudha. Guyyaa har'aarree kan kalee caala qannasee jira jechuudha. Torbee darbee baay'ee ol ka'ee ture. Torbee kana keessa immoo har'aa guyyaa 2 jechuudha. Akkuma jedhee kaleecha har'aallee qannasee jira jechuudha. Karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachii xiqqoo qannasee jira jechuudha. Kan birii tokko birii lamarree qannasee jira jechuudha. Salphumatti karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii qannasee jira jechuudha. Karaa baankiitiin immoo dhugaa dubbachuu fi baankiin baay'ee dabalaatuma jira jechuudha. Baankonni hundumtuu akkuma dubbadhee kanaan dura dubbadheen jira. Baankonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Baankonni hundumtuu jechuudha. Salphumatti kan akka badee fakkeenyaaf baankii daldala Itoophiyaa kanneen akka Awwaash baankii Oromiyaa baankii Dashan baankii kuni jechuudha. Biyyoonni hundumtuu dabalaniituma jiru jechuudha. Akkuma tuffetti jira. Akkuma duraanitti hin qannanne jechaadha. Salphumatti isaan kun hin qannanne jechuudha. Itooblaakmaarkeetu qannasaa jira malee baankiin qannasaa hin jiranii jechuudha. Egaa salphumatti immoo akkuma beekamu biyyoota ni qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Hoomarri haala, Duubaa Dirhaama, Saawud Arabiyaa, Riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa Yoowwaanii, Joordaan dinaara, Paawundi Starlingii, Yuuroo, Swiss Baankii, Koroona, Turkii Liiree, Ijipshaan Paawundii fi kan kana fakkaatan jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe baankii Hawaashiin kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaa Dirhaama, Saawud Arabiyaa, Riyaala, Paawundi Starlingii, Yuuroo qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkuma jedhe biyyoota 5 jechuudha karaa baankii Hawaashiin jechuudha. Hamma guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarraa hin ka'a. Guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaarraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birii 100 fi birii 79 fi saantiba 34 jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaariin irraa qannasee jira jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birii 100 fi birii 50 fi saantiba 86 Kanaadaa doolaariin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birii 100 fi birii 27 fi saantiba 35 Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birii 100 fi birii 16 fi saantiba 54 Hoomarri haalli tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachan birii 400 fi birii 67 fi saantiba 00 salphumatti Hoomarri haalli birii 400 fi birii 67 jechuudha. Kan itti Duubaay Dirhaamiin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachan birii 48 fi saantiba 89 jechaadha. Biriin Duubaay irree qannasee jira jechuudha. Akkasuma immoo Duubaay Dirhaamiin karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birii 43 fi saantiba 68 Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birii 47 fi saantiba 86 birii Saawudiirree qannasee jira jechuudha. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa Riyaalli karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birii 42 fi saantiba 75
Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 500 fi birrii 83 fi saantiba 77. Bahareen diinaarri tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 400 fi birrii 76 fi saantiba 28. Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 25 fi saantiba 34. Joordaan diinaarri tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 53 fi saantiba 26. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingii tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 36 fi saantiba 80. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin karaa baankii Hawaashiin birrii 100 fi birrii 98 fi saantiba 54. Yuuroon tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 7 fi saantiba 23. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankii Hawaashiin birrii 100 fi birrii 73 fi saantiba 57. Iswiis firaankiin tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 22 fi saantiba 21. Koronaan tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 18 fi saantiba 81. Turkii liireen tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 4 fi saantiba 22. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 3 fi saantiba 76. Yemen rihaalli tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 75. Israa'el shekeliin tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 54 fi saantiba 76. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 2 fi saantiba 01. Paakistaan ruupeen tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 63 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoonni 20 kana fakkaataa jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe baankota keessa guyyaa har'aa baankii Hawaashiin biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Akkuma jedhe karaa itoophilaakmaarkeetiin immoo guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Guyyaa har'aarree akkuma jedhe guyyaa kaleerree ilaalee kan ture jechuudha. Qannasee jira jechuudha. Torbee darbe san keessa baay'ee dabalee ture jechuudha. Baay'ee dabalee ture. Torban kana keessa immoo qannasaa jira jechuudha. Salphumatti karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii doolaariin qannasee jira jechuudha. Biyyoon hundumtuu qannasanii jiru jechuudha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi biyya Rus yookaan Libneen jirtanii jechaadha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaa'ii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan Libneen irra jechaadha. Birrii biyya Beerut yookaan Libneen paawundii jedhama jechuudha. Maqaan birrii biyya sana paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Yemenii akka birrii Paakistaaniiti jechuudha. Salphumatti birrii tokko biyya sanii birrii tokko Itoophiyaa hin guutu baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akkuma jedhe fakkeenya guyyaa har'aa birrii Paakistaan 0 saantiba 63 jechuudha. Akkanuma jechuudha baay'ee xiqqoo akka birrii kanaati jechuudha. Salphumatti akka birrii Paakistaanii fi akka birrii Yemeniiti jechuudha. Birrii Yemen immoo guyyaa har'aa 0 saantiba 75 jechuudha. Kunillee birrii tokkicha Itoophiyaa hin guutu jechuudha. Salphumatti paawundiin Beerut yookaan Libneen baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kanaafuu isinillee birrii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira jechuudha. Akkuma paawundiin baay'een jiraate doolaariin illee baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf doolaarota 3 maqaa dha'ee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee jira jechuudha. Inni maqaa isaanii hin baay'eetu jiru. Doolaariin baay'eetu jira. Akkuma paawundiin baay'een jiraate doolaariin illee baay'eedha jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii Beerut yookaan Libneen jirtan jechaadha. Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Warroonni mana madaa'ii jirtan Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergatan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jechaadha. Birrii 100 fi birrii 79 fi saantiba 34 herreeggattu yookaan hasaabbattu malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo yoo ergatan akkuma jedhe guyyaa har'aa immoo baankota keessa baankii Hawaashii yoo ergatan birrii 100 fi birrii 50 fi saantiba 86 jechuudha. Kanaan herreeggattu yookaan hasaabbattu malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe
warroonni Joordaan jirtanii dinaara biyya sanii miti jechuudha. Dinaara biyya sanii osoo hin taane doolaariidha jechuudha. Beeruut yookaan Libneen irraa akkuma jedhee birriin biyya sanii akkuma jedhe maal jedhama? Paawundii jedhama. Paawundiin Beeruut yookaan Libneen immoo waan baay'ee xiqqoo taateef illee Ameerikaa doolaarii ta'a malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beeruut yookaan Libneen jechaadha. Birrii biyya sanii osoo hin taane Ameerikaa doolaariidhaan reeggattu yookaan as dhaabbattu jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun irraa kana fakkaata. Viidiyoo birootti nan garuutti deebinutti nagaa ta'a.